Haye ordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ashama harka fuunee jirra akkuma agartan harrakaa gaafii mammaaksaa yookiin gaafileen kiyya arras namoota biraa wajjiniin yookiin viidiyoolee adda addaatiin walitti deebineen isiniin jedha gaafii afaan Oromoo yookiin gaafilee adda addaa bashannansiisos qabaachuu danda'a akkuma immoo beekamu guyyaa tokko mammaaksa qofas ta'uu danda'a guyyaa tokko immoo waa'ee naannoleetis ta'uu danda'an isiniin jedha kanaaf gaafii kiyyaaf yookiin immoo bakka nan jirutti dhufee gaafii kanaaf kan dhiyaate Said Oro asumaan kara saattan isin dabarsaa nafaana turaan affeerraa kiyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو هردوتو تكينيا إيجا ويا راهلين يا ميتشنا قوتي بكا كانت استوديو وفيتنا فيروسيتي هدون قالتو فدا مكا أجفتو تأسيتيني كان أبغى ما فكنا وامتي مالا كجتو والمالا لا هردوتو تكينيا هنقدومات نورين ترى هاي أردفتو kabajamtoota kiyya akkuma beektanikaa tabajoollee mammaaksaa waan adda addaa guuteera asumaanika Sayidiif gaafii ajaa'ibaatan qopheessee fiira Sayid akkuma beektanii yeroo baay'ee ka afaan Oromoo ana malee namni hin jiru jechaa ture mee haruma wallaallaan isin jedha gaafii kanaaf dhiyaachuun isaa yeroo duraati fi nafaana turaan affeerraa kiyya Sayidoo dhageeffadhu kaa beekan nama afaan cufata malee ulaayin cufatu. Kuni mammaaksa kanatti yeroo diqqoo ijoollee taaree taphee goonne kun mammaaksa kun hedduu maatii keessatti deema galgala ibiddarratti namni wajjin mammaaka. Ijoollee hoggaa seenaa barsiisu abbootiin keenya lafa baadiyyaa ta'e lafa magaalaatti galgala walgeettii hoggaa walgahan. Mammaaksa kana fayyadamanii nuti warra akkawwan qabeetu waan akkana kana akka gaarii mammaa kana beekaa beektaa akkawwan galgala ijoollee qabdee hoggaa isaan ijoollee kottaa immoo mammaa maal kana waa hedduu jira taphni Oromoo kun taphatu waa hedduudha kanaaf gaa akkuma jette gaa dhugaadha beekan afaan cufata malee karree cufatu hoggaa jette beekan kun waa hedduudha afaan wanni cufatuuf inni namni dhugumatti ati beekaa yoo taate namni tokko fakkeenyaaf waan tokko jira kitaaba warri hayyoonni kun gaasan namni beekan namni gaariin haasaa baay'isuu irra dhageeffachuu irra gaariidha waan jedhamu jira. Mammaaksi kun illee namni beeku kun callisee beekumsa biraa dabalata malee nama waan beekne namni yeroo mara akkanumatti xaxxaxxaxoo jiru. Nama hayyuu hoggaa mara ati hoggaa laalte callisuu guddataasuun isaa waan xiqqaadha. Waan akkasiitiif jedhama mammaaksi kun lafa kaadha. Deebi'eera akkasuma namoonni baay'een ka dubbatanii fi yookiin immoo haasaniif fi oduun ta'in bakka waa caqaste waa deebisuuf illee sitti salphataa jechuudha. Gaafii kana waan caqasii waa deebisuu hin dandeessu. Kanaaf gaa hordoftoota fi kabajamtoota Raahel Tajii gaafiin kiyya akkuma uffattira nafaana turaan affeerraa kiyya kara gaafii kaanitti ittiin deema. Kanaaf dhageeffadhu kaan Sayidu. Tiga Floro abbaat ofirraa dhoowwata. Mammaaksa kan amma fakkeenyaaf Oromoon mammaaka waa hedduu fayyadaman beektaa. Abbootiin keenya kaleessa mammaaka hoggaa waa jedhanii mammaaksi kun waa hedduu fayyadamu. Takka dubbii hidhaa jetti Oromoon. Takka dubbii hidhaa jedha. Dubbii takka akka manguddooti teessee takkaahuu hamileefillee hoggaa wali tokko yoo sitti jabaate mammaayeta. Dubbii sanitti hidhuuf takka akka dubbii sun xumuramne takka mootuyyuu dubbii sanitti hidhuuf mammaayisi kun waa guddaa qaba. Ammallee nama tokko nama akkanumatti ittiin teegaluu fi dide nama hayyuu Oromoon hoggaa mammaaku beekaa bira dhaanii wallaala bira dhaanii qaruuti maali ka'e mammaakanii beektaa. Nama hawaasa ergaa qaba wanni kun akkuma kana amma akkuma tiyyette hin mammaakame yeroo hedduu nama tokko nama amma hamilee qabu ijoollee keessatti itti mammaakanii itti himan deegaa fi roorroo abbata ofirraa eegaa jiranii. Deega kanaaf akka itti ofirraa eegdu dalagartee akka namaatitti ibaluun kun maal irraa badhaadhe nama fakkeenya godhattee alaamaa qabdu san irratti jabaattee waan irra jabaatte san waan kanaan keessaa baha deega san takka daldala takka lafa qonnaati humna silaa itti xiyyeeffatte sanii jabaattee yoo jette deega san ofirraa dhugite
yoo imateettee imalatti halkanii guyyaa deega ofirraa dhuguu dandeessu. Roorolleen takkaahu mana si dhufti takkaa karaa si dhufti bakka ofeettee yoo si dhufte yoo ati ofirraa deebiste namni illee si gargaara. Yoo ati jala ciifteetuma si cafaqee hanga fedhi si cafaqeetuma si biraa deemaa jechuudha namni. Abboon deebii gaanaa deebisees Saidooni hayya hordoftoota fi kabajamtoota keenya mammaaksa jechuun egaa akkuma beektanii loqoda naannolee yookiin immoo akka hiika namaatitti hiikkatu garuu kun deebii gaa ta'e bakka kan waan tokko ittiin daballe irraan hir'isne Said deebiseera. Asumaan galateeffannaan isin jira karagaa fi ittaanti ittiin darbaa nafaana turaan affeerraa kiyya bulbuluma bulbuli hangan dhugu anuu beeka. Hordoftoota fi kabajamtoota Raahel Tajii waa hedduu nama yaadachiisa mammaaksi kuni dhugaadha. Isin yeroo hedduu Raahel mammaaksaa fi ani dhugaadha hordoftoota keenya sumaanuu nin dinqisiifadha dubartoota keessaa amma Raahel dubartoonni akkasitti fakkeenya godhataniitti amma isin urjii dubartoota takkaahu waan dubartoonni keenya kun of dura laalammaaf akkanan taane jedhanii silaa waan hawa wayii anama silaa bakkeessi akkasii kanaanii kun ta'e mush dubartii ta'ee odon taane dhiira ta'e akkasii kanatti lolatti qabadhe naa uwwisisee beeku. Kanaaf hordoftoota keenya bulbuluma bulbulii hangan dhugu anuu beekaa. Ati silaa dhuguuf of qopheessa jechuudha inni. Ati ma bulbulee haga irraa dhugu anaaf beeka. Yoo ta'eef na dhugaa jechuudha bulbula sana. Yoo itti tole ni dhugaa. Yoo itti tolu baatellee kan itti xaara isiidha na fakkaata. Ammallee mootuyyuu waan hamilta tokko ati imanaa qopheessi. Waan ati dalayde kan itti sin qaafachiin kasirratti illee hambifne aanaa garaa guuttatee sirraa dhugaa jechuudha na fakkaata wanni kuni. Mammaaksi kun gaa afaan kunis wal dhabaa kutaan Oromiyaa kun 11 keessatti afaanuma adda addaa haasamaa mammaaksi kunis garuu mammaaksi tokkuma ana kana fakkaatutti haati manaa gaarii takka jechuudha. Waan isin dalayde ta bulbultuu siidhaa beeka bulbula kan inni bulbulatu mere waan adda addaa sii dalaydi jijjiirtee aksiin adda addaatiin waan adda addaa asiira kana amma akka biyya afaan arabaatti dhugaatii adda addaa kana akka biyya keenyatti bulbulli kun amma ogaa naqamu damarraa naqamaa waa hedduutu jira quree jedhanii halakoo itti fixu waan biyya keenya dhugamu kana humaa amma Oromoon akkuma aadaa ofiitti dalagu waan amma teekinooloojii fidi waan akka biiraa kana oduun taane. Kanaafi bulbula isiin haati manaa bulbultu sun namichi kun yeroo maraa hawwiidhaan eegata. Mee har'aati manaa bulbuli hanga dhugoonatu si beeka akkuma heexoo hanga tumaanati hanga heexootu namaan jee akka tumaana goote ambaasa sii godhaa itti sanii hawweeti quree isiisan jechuun ati naa bulbuli hanga dhugoonaa beeka sirriitti nambisuu na fakkaata. Taani Raahel siniifutti. Hayya hordoftoota fi kabajamtoota keenya Saidoon kaa deebii gahaa naa kennee kana bulbuluma bulbulii hangan dhugu anuu beekaa jedhe akka saniin isiniin jedha fakkeenya kana kaa nama wayiitu waliin haasaa turre FB'dhaan naannoo Kaanaadaa Torontoo jiraata. Kanaaf waggaa afuriin dura kana yeroo yuutuubii kana dalagu yuutuuba jalarratti naa barreessee wal barree oduma akkana taasofnu biyya galii achirraas fudhadhanaan jennaan ara waan hin danda'amne moo hin jedhe waan hin danda'amne naasa'iin kaa jedheetinan ani itti shoofaa ture achumaan maal jedhe bulbuluma bulbulu malee anuu hangan dhugu anuu beekaa naan jedhe atummaan Itoophiyaa gali malee gaafsan tuuni hojii kiyyaa tuuni aywa atumti Itoophiyaa gali malee tuuni hojii tiyya jechuu isaati. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wantoota namni haasa'urraa wantoota namni dubbaturraas mammaaksa qabachuun ni danda'ama. Garuu akkuma tasaa ta'e barsiisan afaan Oromoo nu barsiisu barsiisaa addunyaa Baalchaa jedhama. Baay'ee cimaa gar malee ture afaan Oromoo akka inni nu barsiisan akkas hin taane jechuu dandeenya. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya afaan jechuun akkuma beekamu meeshaa wal qunnamtii dhala namaati. Kanaaf afaan beekuun dirqaman isiniin jedha karagaa fi taantitti darbaa nafaana turaan affeerraa kiyya. Hayya dhageeffadhu kaa Saidoo. Dhalli ormaa osoo nyaattu ala laaltii jedhe. Kanaan sammuu keessaa feddeetii. Bakka ati olii qabdee fiddeenaa ajaa'iba. Guutee keessa kuusan jechoota ni jira. Wantoonni baay'een ni jira. Yaani yeroo sittaa fudhatu malee guutee yeroo maa rakkoon qabu. Gola sana illee seenee ilaalee akka kana ta'uuf yaaluun qaba.
mammaa kaba bareedaadha. Mammaaksa itti fidde Oromoon itti fayyadama. Yeroo mana mammaaksa kana Oromoon akka hidhannaatti itti fayyadama beekta. Mammaaksa kana dhugatti mammaayitu Oromoon wayira dhaabbateeti mammaaka. Ilmoon Oromaa jedhama akka amma naannoo keenyatti loqonni wallaba. Ilmoon Oromaa osoo nyaattu ala laaltii jedhama. Maaf jedha waan kana beekta. Maybe ilmoon sun odumaa nyaattu quuftee warra ishii kana yaadattee nyaanni kanarra haati ilmoodhaaf nyaata akka caalu agartee bakka kana keessatti feetu dhabduu haa taatu feetu qabattuu haa taatu akkuma sirba tokko yeroo xiqqaa ta'eetiin dhaggeeffachaa ture sirba sana amma maqaa isaas hin beeku daaloon dhaltee haati ofii daalattii qabdu ayyoon tiyya fiidee galtee ka jedhu tokko sirba sanii amma ennoo akka ta'e maqaa isii yaadadhu xiqqaa ta'eetiin dhaggeeffachaa ture. Sirbi sun jaalala haadha xiyyaatti kan duraanii oduunuu yaadan godhatiin keessatti uume kan haadha kee jaalladhu. Kanaaf ilmoon yoo akka feete nyaattee jireenyi itti tolellee haati isii ta'achi isii dhalte sun rakkattuu taatullee ilmoo haadha isii ta'u isii dhalte baatee sagalgaratti baatee sanii nyaata sanii caalchifattu hin dagattu jechuudha ofii moonni kanatti. Kanaaf ilmoon haadhaaf haati ilmoof gaachanaa. jechuudha wanni kun. Hayyee warri tokko kabajamtoota kiyya sirriidha ilmoonaadhaaf haati ilmoodhaaf dirqama garuu dhalli namaa oduu nyaattu ala laaltee jechuun wanti keenya ta'in tokko yoomiyyuu sitti nafu jechuudha. Karaa gabaabaadhaan yoo deebisnu wanni kan koo hin ta'in tokko ganumarraa kiyya kan hin ta'in tokko yoomaayyuu hin ta'u jechuudha. Kanaaf hordoftootaafi kabajamtoota Raahel Tajii deebii gaafii quubsaa koomentii jalatti naa barreessaa hin jedha. Deebiin ani qabu kanuma yaanni namni immoo akkuma bifaan wal caalu sammuun illee wal caala. Warreen na caala dandeettii afaan Oromoo qabdan baay'eetu jira waan ta'eef jalatti naa barreessuu dandeessu. Isa gaafii dhumaatii nafaana turaan affeerraa kiyya. Sayyidoo dhaggeeffadhu qaba. Egaa asumaan dhaamsaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya namni tokko gaa waa dalagu ani gahee kiyyee waan siyaa barbaachisu baachuun qabaadha. Amma nuti akka namni keenya akka xiqqaan laaluu qaba laala jechuudha waan kana. Nuti garuu mootii qooda keenya rabachuu qabna. New generation jedhamu kun waan kaleessaa fi waan kaleessa abbootiin keenya itti fayyadamaa ture. Afaan keenya kana keessatti sirna aadaa guddina afaaniiti. Jennee Raahel illee waan kana itti yaadde. Isin nagaafachuutti jirti maybe akka gaariitti na daran beekuu dandeessi waan kana isin mootiyyuu warroonni chaanaala kana laaltan viidiyoon kun isin bira ga'e warri nu daran akka gaariitti afaan Oromoo kan hiika itti kennuu dandeettan mammaaksatti nuuf folchaa asumaan isinii jennaa deebii keenyarraa deebii addaa yoo kan jiraatu taate nuufillee barnoota ta'anii jajjabeessaa koomantii jalatti nuu kaayaa ammaaf gaafii xumuraatti jedhanii isatti deemna. Hayyee Sayyidoo dhaggeeffadhu hajaalu ammoo gaafiin tuni yaa rabbi nama maraatti dhugaa. Duwwaan ol kaawwatanii tiidhaan ol kaawwata. Kanaaf irraa baduuf killeetiyyaa irra taa'uuf lubbuutiyyaa jitte sololiyaanii jedhama. Gara nama nyaata dhugaa keetii jecha waan garaa nama nyaatu tokko keessaa qabu fakkeenyaaf amma isiin irraa baduudhaaf killeedha. Irra taa'uuf lubbuudha waan ishii dhibu jira laal. Lubbuu fi hambifachuudha. Waan kana duuba maaltu jira beektaa? Rakkoo wayituutti jira. Waan yaa hafu itti dhiisuu qabnu. Waan yaa furmaata waan hin qabne wayitii. Waan furmaata hin qabnedha. Furmaata waan hin qabne garuu immoo furmaanni isaa maali? Killeessan isiin argamnaan killeensuun dhufte waan ta'eef waan kana duuba waatu jira xiyya itti harkifachuu jira. Wanni lubbuu isiillee mararee ilmoo isii killee tanas mararee kuni waan lubbuu isii galaafatu wayitti malee silaa bakka lafaa addaatti lafa inni isii nama ijaa'ee jetteetti dhalte wanni isii yaachisu jiru duuba rooroo itti jira waan kana. Tamaam koligaa namni waa hiikkatu waa hedduutti hiikaa nuti amma miidiyaa irratti waa hedduu haasa'uu hin dandeenyu. Walumaa galatti sololiyattiin suni waatu duuba adamsaa jira jechuudha. Tamaam. Rakkoo kana kan ta'e waatu adamsaa jira akkuma dhaddeen jette arraabuuf qoreedha dhiisuuf dhaleedha itti barreessu kan iddoo jira garaa si nyaata beela. Garaa nama nyaata kanaaf anillee waan baay'een yaadadhee waan baay'eeti jedhurra dhufe
kanaaf maaliifin irraa baduuf killeetiyyaa itti irra taa'uuf lubbuutiyyaa itti maaliifin killee sanoo gattee deemte killeen ni cabdi irra taa'uuf immoo lubbuu ishii sunirra daagaamarra jirti kanaaf wanni tokko yoo ittuma dhiiste malee yoo akka nama saniitti yookiin amma fakkeenyaaf ati namiite waa jedhu akkuma namiite sanittan bakka Sa'iid addunyaa kanarraa balleessee yookiin isa miidhawoon jedhe ilmoon tiyyaan duuba jirti. Maatiin kiyya na duuba jira. Gaafan si miidhee waan hin taanerra bu'e san ilmoon tiyyallee na duubaa na jalaa miidhamti. Amma fakkeenyaaf oduusitume haa jedhu fakkeenyaaf jechuudha. Maaliifin karaa barbaadanitti hiikkachuu danda'u. Hordoftoonni ani garuu karaa natti fakkeenyaan kennaa. Anammoo oduusitume yookiin oduusitume ati yoo nan danda'e iddoo seeraa nageessita. Gaafa iddoo seeraa nageessitu san manni seeraa yookiin manni murtii sitti kennaa laaliqa. Gaafa murtii sitti kenna san anamma si balleechuun yaade malee wanta duuba natti kanaaf waa hundumarraa jechuudha jireenya namaa keessattis ta'e waa hundumarratti jireenya keetirrattis ta'e maatirrattis ta'e ollaarrattis ta'e biyyarrattis ta'e obsi barbaachisaadha yoo obsite ooshii nama yoo obsite waa sanoo obsan bakkasuma teechee qabattee killee sanis karaa lubbuutti jijjiirti ilmootti jijjiiramuu dandeessi jechuudha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa deebinani qabuu fi gaafileen afaan oromoo ani qabu kanuma bakka nani wallaaletti na uffalchaa bakka nan dogoggora kiyya sirreessaa isiniin jecha gaafileen kiyyaa fi mammaaksi kiyya kana fakkaataa kanaaf Sa'iidoo baay'ee galateeffadha. Sa'iidoo jechuun nama diraamaa wajjin dalaguu namoota gizeen gadurree na jajjabeessanii yeroo hundahullee na bira dhaabbatanii haadha abbaa naa ta'an keessaa isa tokko. Kanaaf ijoolleen diraamaa wajjin dalagu kuni jechuudha warreen na bira dhaabbatan akka lubbuu kiyyaatitti akka obboleessa kiyyaatitti nama hin raafanii fi naman keessa kiyyatti yoomiyyuu sammuu kiyya keessaa lafan goone yoo ta'an isaa fi Muhammad baay'een ajaa'ibsiifadha warreen duuba kana bare warreen dura bare sanirra fuuldura naa dhaqqaban jechuun danda'a. Akkasumas ni jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhalli namaa waan baay'ee dabarsaa waan baay'eetti dhufaa obsi barbaachisaan isiniin jedha kaayyoof obsi dirqama keessattuu nu dhalaan daddafnee hamilee kutannaa daddafnee obsa dhabnaa waan akkasii nurraa eegamuu qabu obsaan waan hundumaa obsaan itti deemanii aariin immoo karaatti nama hambisaa nama gadi nama godhaa. Kanaaf fakkeenya sinii ta'uu danda'a Raahel jechuun waan baay'ee keessa jechoota namaatiin harakaata namaatiin waan baay'ee dabarsee har'a ga'ee jira. Akkuma beektani inni beektu ayyaammarruu Raahel bakka baay'eetti oduu eegnu afaan Oromootiin asitti nu jalaa haftee jechaa turte. Kanaaf jechi mijayyoo suni hangaamaan nutti dhaga'aman isiniin jedha. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya kanaaf ishiidhaafillee inshaallah waaqayyo umurii ishiidhaa kennuun jedha maatii ishiitiif ishiidhaafi asumaan namoonni gizee miidiyaa irra ta'anii waan baay'ee waasaan wanna baay'ee yaadatu Sa'iidoo warran itti siqu keessaa baay'ee sagalateeffadha gaafii kanaaf yookiin immoo mammaaksa kanaaf yookiin maallaqaaf oduun ta'e nama namummaa isaatii fi yaada isaa bichaan nama ga'a. Nisiniin jedha hordoftootaafi kabajamtoota kiyyaa yaadni qabu kanuma irratti fixaa karaa Sa'iidootti isin dabarsaa nu faana tura. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Raahel Tajii dhugaa dubbachuudhaa fi Raaheliif nama akka gaariitti dinqisiifadhu nama fakkeenya godhadhu tokko Raahel gaa akka itti ibsuu danda'u gaa nama akka itti ibsuu dhabu gaa jettee isuma kanaayyuu dhaabama gooteedha jechuudha. Garuu Raahel akkana itti adeessutti akka nama silaabaa yaadutti Raahel urjii dubartootaati. Urjii dubartootaa waggaa jennee urjiin tun hedduu jira keessaa urjiin mataa qabdi. Raahel nama dalagatee jiraatu nama ofitti amanuu nama ammallee mootiyyuu nama kanaaf waan kennu akkanumatti kennaa ofii duuba hin qabne irraa qusannaa hin qabne tokko akkanumatti godhu nama bira gahee nama gargaaruu jaalatu. Nama kamiifuu Raahel jechuun maybe
hangan ani beekutti biyya kana keessatti biyya baqaamu jiru kanatti nuti amma asaana dhufne malee yuutubaroota kana keessa nam urjii dubartoota nama ofiif nama sanuu kakaasee bakka guddaa nama ga'ee galata guddaa nu biraa warra fakkeenyaaf anamma yuutubaroota biyya Yaman kana keessa namni an akka gaariitti dinqisiifadhu Sa'idoo fi Safwaani abbaa Maruu Showdha. Jara kanallee warra jajjabeessee wajjin nuti kana akka gara waan kanaatti isaan fakkeenya godhannee nu fideedha. Kanaaf Raahel akka itti ibsan waan nama dhibu maaliifu isiitu iftuudha waan isiin daleeddu waan ifaa waan ta'eef kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota keenya maqaa hordoftoota Raahel tuubitiin Raaheliin guyyaa har'aa kana yaamicha naa gootee asitti dhufiyyaa fi hedduun galatoonfadhaa. Nuti mootiyyuu waan isiin kaleessa namaa gooti waan xiqqishuu isii tokko goone malee akka isiin namaa tola ooltetti waan nu isillee goone hin jiru waan ilmi namaa walii godhuu qabaa waan galateeffatu galatallee dirqii hedduun barbaachisu kanaaf waan isiin namaa taatuu fi akkaataan isiin namaa goote yoo arginu nuti hin goone garuu inshaallah yoo rabbiin uriin nu dheeresse fuulduratti hojjuma jirra jechuun barbaada kanaaf Raaheliin channel Raahel warroonni maatiin ta'inillee maatii ta'a subscribe like share gochuun jajjabeessaati Raahel jechuun urjii dubartootaati bakkuma jirtanitti jajjabeessaadha gaa ammaaf guyyaa har'aa kana qophiin keenya asumarratti xumuramee fakkaata hanga qophii biraatti walitti dachaanutti nagaan nu turan isiniin jedha. Hayya hordoftoota kabajamtoota kiyya hora buraa uffalachaa viidiyoo biraatii fi sagantaa biraatiin hanga isinii deebi'uutti fayyanaa ta'a.